Viidiyoo kana arba kurupheetti hirkate biraan gaha. Arboota kurupheetti hirkate biraan gaha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Yeroon kana jedhu hayyoota Oromoo warra gartee kufaatii Abiyyii booda warra jedhu warra osoo ejjannoon qabaanne waa kuffisaatu mataa usan biraan naa gahaa jechuun barbaadeetanii waa fiddanii keessan eeguu keenya caalaa nuti yoom hulaa galaanaa yeroo kam fuunee qabeenya Itoophiyaa goonee karra addunyaan walitti baanu goonaa jennee kanarra jirra nuti. Laga Abbayyaa yoom eebbisiifna jenneet kana eeggachaa jirra nuti. Gaaza addunyaadhaaf yoom raabsina eebbifne jennee isa kana eeggachaa jirra nuti. Malees isin waa fiddanii keessan isin eegaan jirru. Shufeerri keessan Ijipti ummata jechuudha diinatti hirkatee kottuu biyya koo naa diigi jedhee diina gargaarsifatu. Eega dubbiin akkana taate kaleessa eega TPLF wajjin adda dhaabbachuun halaala ta'e eega nafxinyaa wajjin dhaabbachuun har'a halaala ta'e kaleessa TPLF itti qabsaa'uun keenya haraama ture jechuudha bara. Kaleessa dogongorree TPLF itti qabsoomnee jechuudha bara. Eega har'a TPLF gargaarsifannee takka Oromoo namatti galtu malee nama dhufee Oromootti galee Oromoo gargaarsa Oromoo wajjin walii galleera jedhuun argine. Oromoo fi hiddeetu manaxxee namatti hirkattu malee jechuudha. Kanaaf kaleessa qeerroo meeqaatama ficcisiifne TPLF buqqisuun keenya eega har'a dhannee jaratti galuun keenya halaala ta'e kaleessa gartee jara buqqisuudhaaf jara buqqisuun keenya haraama ture jechuudha. Maaliif har'a deebi'ee fiduudhaaf tattaafataa jirra waan ta'eef. Nafxenyaan harma nu mure harka nu mure jennee gartee waachuun keenya haraama ture jechuudha. Maaliif sababni isaa har'a wajjin dhaabbachuun waan halaala jaraaf ta'eef. Nu har'a akka Oromoo qulqulluu tokkotti haraama hadhallee jechuudha. TPLF wajjin dhaabbachuunis nafxanyoota wajjin dhaabbachuun illee nurratti haraama jechuudha hadhallee. Shaabiyaa wajjin dhaabbachuun. Maaliif qe'ee koo kottuu naa diigi jedhee obboleessa koo kottuu ajjeessi haadha koo kottuu naa buqqisii naa ajjeessi biyya koo kottuu naa diigi jedhee gartee ofitti diina affeerrachuun haraama gonkumaan danda'amu jechuudha. Kanaaf nuti bakka kanaa keessa tarkaanfannee jirra. Yoom hulaa galaanaa arganna bakka hulaa galaanaatti amma yaanni keenya. Abbayyaa gartee itti ifaanyee sabbata aayyoo irraa gartee maallaqa funaannee hidhaa turre san eebbisiifnee hojiitti yoom hiiknaa eegaa jirra. Kufaatiin kan keessani insha Allah. Kufaatiin isin niyyattan keessanuma ta'a jechuudha. Maaliif jennaan warra of ta'uu dadhabee diinatti gale. Warra of ta'uu dadhabee mana gumaa gale. Warra miidiyaa ofii irratti dubbachuu caalaa miidiyaan alagaa gartee halkanii fi guyyaa gartee taa'icha isaaf ta'e. Warra obboleessaan waliigaluu caalaa diinaan waliigaluun isaaf laafe jechuudha. Shufeerri keessan Ijipti itti aansee Eertiraadha. Itti aansitanii jarri keenyaa silas asuma gartee achi hin fagaatanu. Asuma TPLF itti heerumanii beelloo kaayyatan asiin nafxanyootatti hidhatanii gartee beelloo kaayyatan jechuudha. Zammana kaaseen abbaa manaa isaaniiti. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el abbaa manaa isaaniiti. Itti dabaluun Isaayyaas Afeworqii jaarsa gartee afkarroo gartee waggaa 30 guutuu aangoorra taa'u sanii jechuudha. Kanaaf bakka kana na ummata gartee sammuun adoodee kottuu qeekoo naa diigi jedhu. Ummata waan kaleessa ofirraa buqqise hadha kottuu natti deebi'i jedhu. Siin malee jiruun naan ta'u. Isiniin malee jiruun naan ta'u. Harka namuruun keessan hafee jira. Harma namuruun keessan hafee jira. Kottaa naa dabalaa jedhee gartee ummata diina affeerratu jechuudha. Hayyoota Oromoo jechuun warra kana yeroon isinitti gubatee jira. Isa kana nutiin barnoota hin qabne nutiin wallaalaa re'ee arabaa eeggannu isin caala waan kana hubannee jirra jechuudha. Maaliif yeroo silaa har'a immoo Oromoon wal bira tetteessanii fakkeessuudhaan dhuftan ga'a. Fakkeessaan keessa yeroo hundaa gartee yeroon isaatti gubatee jira jechuudha. Qeerroon Oromoo dammaqee jira. Abbootiin Oromoo dammaqee jira. Kanaaf abjuu taatanii haftan. Insha Allah yaada isin biyya keenya diiguudhaaf irratti karoorfattan yaada isin akka Abbayyaan eebbifamneef gartee tattaaffii gootan yaada isin akka hulaa galaanaan arganneef tattaaffii gootan yaada keessanis kana cilee bishaan buute rabbi isin jalaa haa godhu. Nagaatti shir koppilinkii gochuun dagatina.